Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa bakka falatti iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu hordoftoota qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif har'a immoo mee nyaata mataadhaaf hojjanna waliidhaan jechuudha. Bakkee kanatti ruusii fi nacci shunkurtii diimaa qopheeffadhee jira jechuudha. Haala kanaadhaan jechuudha. Asitti immoo dhiqee qopheeffadhee jira. Shunkurtii muree jira akkasumallee shunkurtii adii akkasumatti itti naqee jechuudha. Haala kanaadhaan mee gaa'ii waliidhaan hojjanne jechuudha. Faayidaa qaba jedheen yaada. Ani gaa shurrubbaa kana dheeressuu nan barbaada. Shurrubbaan kun immoo dheerachuu hin dandeenye garuu amma qabsoo gara sana jedheen itti fufee kinoo ibiddarra kaayyadhee jira jechuudha. Sochoosan jira. Yeroo bilchaate immoo ni baay'ata ruusii waan ta'eef xiqqeessa isiniin jedha. Maakan akkanaa tokko ni ga'a. Sinin jechuun jaaladha mataan keessa yabbuu kan ta'e akka kiyya jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Keessaa shunkurtiin adii yeroo kana baay'ee faayidaa guddaa qaba. Anillee kan hin argedha. Fuuldurri isaa akka jirutti nagalaa caccabee mana dubartii wayii tureeyyuu ji'a lamaa fi achitti shaarbii furdaa shaffanadhu naan jetti. Haala kanaan bilcheessee baaseera. Sanaan kan kennaa alaa dhume. Amma garuu deebisee jira jechuudha. Satti rarreetee jechuudha. Kinoo bakkee kanatti immoo maashinatti naqadheeni kookinaati jechuudha. Kan shunkurtii diimaa fadeerraa qopheeffadhee itti naqee daakaa jira. Daakee xumuree asitti naqadha jechuudha. Wuuyi maal bareeda ho'aadha garuu. Ani boruun dibadha har'a hojjedhe boruun dibadha jechuudha. Boruun dibadha jechuudha. Yeroo dibadhu immoo isinitti agarsiisa. Kinoo haala kanaadhaani baay'ee qorree jechuudha. Guyyaa lammataatti amma nyaata hojjedhutti fayyadama waan ta'eef jechuudha. Fayyadamee asiifatti socho'uu waan naaf hin malleef haala kanaadhaan dibachaa jira jechuudha. Walqixxaatee galeera baazawee yeroo darbe tokko isinitti agarsiiseen ture caafiisaa jechuudha. Gara goda isaatiitti ciciccitee lucucceedhee akka dheeratee akka wal caale isinitti agarsiiseen ture viidiyoo gara gadii wayiitti. Amma garuu inni wal caale sunis fuuldura kootiin addaarraan yaa'eeti biqileeti walqixxaatee jechuudha. Yeroo biqilee walqixxaatu mataan deebi'ee gabaabbate. Maaliif gabaabbatee dheeroon taa'ee kophaadhuma kootiin xaluu waan inni caccabee gaggabaabbate suni inni ciciccite suni guddatee walqixxaatee fi jechuudha. Kinoo haala kanaadhaan dirriqi jedhee gabaabbatee walqixxaatee jira jechuudha. Uumamumaan mataan kun immoo maalidha? Walqabataa. Walqabataadha jechuudha. Walqabataadha. Eegan biyya kana dhufee garuu ana mataan koo dan biyya labaa seenee mataan anarraa dhumin namni baay'een garuu guddifatee gochaa gala. Amma namoonni biyya keessa akkas jedhu shurrubbaan shamarran biyya labaatii galtuu guddatee dheerateetidha kan isaan galanii. Kan kee maalii naan jechaa turan jechuudha. Innaan fuudhee biyyaa ba'u jalqaba irratti omaan jedhu ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bareeda ture. Keessattuu yeroo hojjechiifadhe baay'ee bareeda ture jechuudha. Biyya labaa seenaan baqa homaa gaasiinis hin mijanneef natti fakkaate ho'is hin mijanneef natti fakkaate zayitiin itti nyaata hojjedhus hin mijanne natti fakkaate fooliin isaa shim jedhee mataan irraa dhumu malee dida jechuudha. Inni hundumaa caalu immoo nagaa koodha. Ani nagaa qabaachuudha. Sinin jedha kinoo haala kanaadhaan dhugaa dubbachuuf baay'ee kan namatti tolu dibadhee jira jechuudha. Makinoo susukkuumaan jira jechuudha. Akkasittidhaani susukkuumadhaati walqixxeeffadhaa dibadhaati sinin jedha. Jala isaas dibadhaan sinin jedha dhugaa dubbachuudhaa fi warri immoo mana nyaata hojjettan ofii keessanii duwwaa osoo hin taane kan simbira jirtu Itoophiyaawii yoo simbira jiraatteetti ta'e ishiidhaafis qopheessaati. Ishiin isaa dibattu waliigala tokkummaa huumaati jechuudha. Tokkummaa maatii waliigalaatti mataa keessan shaa godhaa galaa shaa. Ileennaas shaa gootanii galtanii danda'uun jaarsila waniitti isin eegaa jechuudha. Mannaaraa iddoo isinitti makiinaarra bubbuutan itti isin eegaa sanarraatiin kan jaarsa isin argattu waan ta'eef mataa keessan immoo fataa godhaati galaa isiniin jedha. Egaa nama lakkoo keessatti egaa yooti manni isa tokko haasa'u natti tola beektu keessa makuun natti tola maaliif fataa jettu dheenani. Kinoo ka fuuldurri isaayii kinoo walqixxaatee ani kinoo ooqaan jira. Ooqee walqixxeessaan jira jechuudha. Itti fayyadamaa qabsoo gara mataa saniin jechuun jaalladha. Nama waan hin dibadhu muluu ishii fideen asirratti daawuloonti godha jechuudha. Daawuloonti idiiti godha asuma irratti fideen idiitii godha kaayii maalin godha reeyi. Akkasuma akkasitti hojjedha. Akkasuma sabskiraayibii dhibbatoo hin guuteenii dura ofii keetti qulqullina kee eeggadhu bareechi
Sadaa carqii bareedaa ta'e uffadhu kootu yoos seeraan si daawwannaa naan jettan silaa ayyaani islaani birri maali birriin beektan kan hin baraare birri miti birriin amma hin dhufu ganaa baasii guddaa bu'aa bayii baay'ee nama barbaachisaa amma miti itti yaadiin birriin garuu gara fuulduraatti akka dhufu nana hamanaan siin jedha isheen akkas naan jette suni galatoomi amanna nyaame birri 200 galanii Wata akkas ta'e sila lammiin hundi maal hojjette gola madaamiti. Ajaa'iba dinqiidha. Innaasa kanadha sinin jedha. Kiloo ka haala kanadhaan shitti godhee xumuree jira. Faa haa godhee. Of faayi maaloo ka akkatti natti tole sinitti himuu hin danda'u. Oton ofitti deddeebisee jedha yoo dara ofirraa biichadhee baay'ee namatti tola. Haala kanaani qodaadhuma keenyaaf shurrubbaan illee yoo dheerachuu baate qodaa keenyaaf nu barbaachisa wantoonni akkanaa jechuudha. Qibaatii shunkurtii jechuudha. Shunkurtii muraatii qibaatni irratti nyaata hojjetan. Qibaatii biraa yoo bitachuu yoo isinitti mijachuu baate qibaatuma satti nyaata hojjetaniidhaanii xabbasaati qorrisi isaati lafa kaa'aati guyyaa dibattan guyyaa waan akkanaa dibattanii itti fayyadamaatti naqa. Garuu qophaa isaan dibadhaan hin yaadamu akkam na godhu. Qophaa isaan dibadhaan hin yaadamu. Ani nan dibadha innan du'a keessa deemu na dhukkubuu malee nama micha'uu malee dinnaan hin dhiisee jechuudha. Kana gaafaa'e ras godhe mataa koo maal namatti tolaan jedhame ani. Anu siniifan deebisee hojjedha shi. Amma sinitti hin tolu amma nan harkatti dibadhu. Faayinaan jiru. Damma warri maatii naa ta'aa jirtan guutummaan bara jireenya keessanii haa eebbifamu. Kan yaaddanitti milkaa nu feestaalii kiyya hidhadhee jira. Isin immoo sabskraayibii keessan laayikii keessaniin na faana ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sin galateeffadha. Baay'ee san yaadee ol deemaan jira waan ta'eef viidiyoo koo jaalattanii daawwachaa waan jirtaniif na jajjabeessaa waan jirtaniif I love you lammiiwwan koo addunyaa mararra jirtanii ani qimamii mana madaamii waan hin ta'eef na jabeessaa siniin jedha. Qimamii mana madaamii kanallee baay'ee nu jabeessan nutu nama jabeessuu jaalata malee amala keenya keessatti nuti immoo osoo wal jabeessinee baay'ee gaariidha. Anillee waan yaade tokkollee qaba ture beektu ijoollee keenya faana ijoollee haaraa dhufan faana hojjechuudhaaf sababuma waayifii hin qabneef baqqaane beektu xiqqooshii waayifii hin qabu bakkee wayii dhaqee nan waayifii fayyadama. Kanarraatiidhaan kanaaf innaan hojii koo xumure galgala jechuudha. Ala taa'uudhaan immoo aduun sinitti tolu yeroo qorraa akkasiidhaan hin ta'u wanta akkasii kanaaf malee osoo tokko taanee waliin guddinna waan yaade wayii qaban ture kinoo ala kanaan bareedera. Garuu maalumaaf iyyuu waaqayyo gaariidha jabaadhaa siniin jedha. Eela sa'aatii tokko siniin jechaan jira. Sa'aatii tokko fira tursiisaatii shaa godhaa miiccadhaa. Shalom.